Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti liigiin dubartoota kutaa magaalaa Boolee konferensii nageenyaa gaggeesse. Konferensiin kunis mata duree nageenya Itoophiyaan tiksaa ilmaan koo sooratanan dhaalchisa jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, saganticha irrattis qaamolee olaanoo kutaa magaalichaa, dubartootaa fi qaamoleen hawaasa garaagaraa argamaniiru. Haasaa baga nagaan dhuftanii kan taasisan itti gaafatamtuu liigii dubartootaa kutaa magaalaa Boolee Aadde Gannoo Abdulqaadir, nageenyi waa mara dursa, dubartiin haadha warraati waan taateef nageenyi ammoo mana keessaa waan eegaluuf konferensiin nageenyaa kunis dubartootaan gaggeeffame jedhan. Dubartoonni keenya ammas qaxaraa keenya keessa zoonii keenya keessatti iddoo galle hundatti abbummaadhaan nagaa keenya ni eegganna waan jedhu yaada gurguddaa kaasanii jiru. Ammas nageenyi keenya kanaan dhume kanaan dhaabbate waan jedhu hin qaban dubartoonni keenya halkanii guyyaa ambaasaadara nagaa ta'anii qaxanaa isaanii keessa marti isaanii wardiyaa nageenyaa ta'anii sakatta'iinsa irratti bobbahuudhaan nagaa isaanii marti isaanii kan eeggatan ta'u waltajjii kanarratti yaada gurguddaa nuu kaasuudhaan dubartoonni ammas kutannoo isaan keessa jiru nuuf ibsaa kan turan ta'uudha jechuudha konferensii nageenya keenya guyyaadhaa irratti. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Boolee obbo Ubisheet Galaasoo dubartoonni nageenya biyyaa kabachiisuu keessatti shoora guddaa taphachaa turan jechuun dubartoonni utubaa biyyaati keessattuu jijjiiramaa as rakkoo biyya kana mudatee ture furuuf ga'ee guddaa bahachuu himan. Keessattuu galaa qopheessuun rabbiin kadhachuun ilmaan isaanii dabarsanii biyyaaf kennaniiru kan jedhan obbo Ubisheet ammas nageenyi kun cimee akka itti fufuuf hojjechuu qabdu jedhan. Dubartoonni utubaa biyya kanaati. Utubaa biyya kanaati dubartoota malee biyya kana geggeessuun hin danda'amu. Dubartoonni nageenya mirkaneessuu keessattis gahee guddaa qabu. Shoora guddaa qabu. Shoora isaanii hangammaa taphachaa jiru jechuudha. Yeroo biyyi teenya rakkoo nageenyaan gaagamaa turte keessatti dubartoonni keenyas magaalaa kanaa yookaan kutaa magaalaa aanaalee irra jiran galaa qopheessuurraa haga dirree waraanaatti deemanii nageenya mirkaneessuu keessatti shoora taphachaa turanii jechuudha. Itti gaafatamtuun liigii dubartootaa magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin barbaachisummaan konferensii kanaa dubartoonni dinagdee isaanii guddifatanii nageenya naannoo isaanii kabachiisuun dhaloota akka dhaalchisaniif ta'uu himan. Dubartoonni wanti isaan gochuu qaban bakka jiranitti nageenya isaanii eegsifachuu qabu. Dubartiin haadha ijoolleeti, haadha manaa abbaa warraa isaaniitii fi kanaaf qaamota nageenya booressuudhaaf socho'an irratti hubannoo uumuu mana isaanii keessaa kaayoo ta'e immoo daa'imman isaanii manatti qabachuu, gorfachuu, deeffachuu kan ba'ee jiru akka deebi'u taasisuu keessatti gahee isaanii bahuu qabu. Konferensicha irrattis barreeffamni gabaabaa dhiyaachuun irratti mari'atamee jira. Dubartoonni konferensicha irratti argamanis barreeffamni dhiyaate kan hojii isaanii mul'isu ta'uu himanii nageenya naannoo isaanii kabachiisuu keessattis ciminaan kan hojjetan ta'uu himan. Biyyi keenya nagaa ta'uuf yoo nageenyi jiraate nageenyi keenya immoo eegsisuu, wal gorsuu haala akkasitti mari'atu nu barbaachisa. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Adaamaa Aadde Ra'isaa Juuneddii namni tokko nagaan ba'ee galuu kan danda'u yoo nageenya jiraate qofa waan ta'eef dubartoonni hundi sagantaa shaayii bunaa qopheessuun osoo of hin dagatiin dhimmi nageenyaa dhimma ofii ta'uu beekuun nageenya naannoo isaanii eegsisuu akka qaban himan. Kanaaf nageenya eegsisuu keessatti sirriitti fayyadamaa jira waan ta'eef dubartoonni keenya nageenya isaanii, nagaa ollaa isaanii, nagaa kutaa magaalaa isaanii, nagaa magaalaa keenya waliigala Itoophiyaa guutuu akka eeguu qabnu sosochii guddaa konferensii guddaa gaggeessaa jira. Konferensii kana konferensii sadarkaa kutaa magaalaa irraa agarru qofa osoo hin ta'in aanota qabnu 19 keessatti illee konferensii nageenya itti gaggeessamaa turee jira. Kanaaf dubartoonni keenya naannoo isaanii sirriitti eeggachuu qabu. Fuula haaraa waan haaraa nama haaraa argan kana eeruu qaama nageenyaatti himuu qabu. Dhimmi nageenyaa booreensi nageenyaa nu miidha. Kanaaf rakkoo nageenyaa fi qaama nageenyaatti jennee osoo hin ta'in qaama keenya jennee sirriitti eeggachuu qabna waan jedhudha.